Akkam jirtu daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu haaraa qabee qabannee isiniif dhiyaanne. Finfinnee Amajjii 17 bara 2024 xayyaara Itoophiyaa ganam har'aa gara magaalaa guddoo Somaalilaandii Hargeysaa balali'aa ture mootummaa Soomaaliyaatiin dhoorgamuun gara Finfinnee deebi'uu hojii gaggeessaan daandii qilleensaa Itoophiyaa Masfiin Xaafoo wabeeffachuudhaan BBC'n gabaasee jira. Akka Masfiin BBC'tti himetti xayyaara gara Hargeysaa balali'aa ture kun Somaaliyaarraa eeyyama hin qabu sababa jedhuun gara Finfinneetti deebi'uu ibseera. Xayyaarri gara Hargeysaa balali'aa ture deebi'eera. Sababbiinis erga xayyaaricha balali'uu eegalee booda Soomaaliyaan nuti eeyyama hin kenninuu gaafii jedhu waan ka'eef jechuun Masfiin dubbateera. Masri Flight Red jedhamu akka agarsiisutti ganama har'aa balaliin lama gara Soomaaliyaatti taasifamaniiru. Balaliinni akka agarsiisutti ganama har'aa balaliin lama gara Soomaaliyaa taasifamaniiru. Balaliin idilee lakkoofsa 772 Itoophiyaa ganama sa'aatii 5tti Hargeysaa galuu mul'iseera. Haa ta'u malee balaliin lakkoofsa 837 ta'e xiyyaara dhiheeffachuun 400 jedhamu ganama sa'aatii 2:02 Finfinneedhaa ka'ee gara Hargeysaa balali'aa ture. Akkuma magaalaa Jigjigaa gaheen ofirra garagale naannoo sa'aatii 4:30 Finfinnee qubateera. Humni qilleensaa Soomaaliyaa ibsa baaseen xiyyaara Itoophiyaa lakkoofsa balali'aa 737 qabu eeyyama waan hin qabneef Hargeysatti akka hin qubanne dhooggamuu odeessaaleen himaniiru. Waliigaltee hulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaandii gidduutti mallattaa'ee hordofuun mootummaan Soomaaliyaa ibsa baaseen waliigaltee kun tokkummaa birmadummaa biyyattii irratti dhiibbaa kan uumu waan ta'eef fudhatama hin qabu jedhee ture. Waliigaltee kana hordofuun biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdee guddaa dhufuun gabaafameera. Egaa daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne kanumaa hanga oduu biraatiin wal deemutti nagaan nu turaan affeerraa kenna.